بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمني كن أكنا ببريدو. أمني أكنا ببريدو كن أمة القرآن كراودا. ميدو آية تقودا. كنو جماعة قرآن تجودا. جماعة مركزة قومي ميدياتي. ما شاء الله عمري جراكي سبرك ربي أكاو دعاء قتنيف. جماعة قرآناتي. ربين عمري اللالو كبيني اللالو مال لالا صدا قلبي لالا يرو أما كان قرآن كراوني سافجرا دنيا دافي في قمالية جودا كناف أمتك ينعرى ونناسو ومتكو في لما مولون ندين قد دبري أمس قنات فو يابتا مولودني نبيي كجرا مججودا مولود يجون مو بدعا ججودا waggaa waggaadhaan jarri kun bid'aa hojjetan ummanni kun warra garaati warra garaa kabajuudha jechuudha saahiba garaati akkana jechuun waggaa waggaadhaan garaa isaaniitiif qalatu mee dhuguma rabbiitti isaan kun ergamaa jaalatanii ergamaa hin jaalanne korma gaarii ofiif qalatu sangaa gaarii ofiif qalatu hoolaa gaarii ofiif qalatu waan gaggaarii hunda ofiif nyaatan malee wanni rasuulaaf kennan hin jirtu rasuula jaallachuun salaata jabeessuudha jamaa fi jummaa irratti jabaatuudha ummata kanaarra yoo ilaalte immoo kanatti hin qaban kanaaf qoonquma isaaniiti jecha waggaa waggaadhaan moolule jedhu waan hin jirre mala garaa baafatan kanaaf ummata kanarraa wanni hubattan qoonqoo hubattan foon irraa hubattan foon jaalachuu maaliif yoo jettan ibaadaa biraa dhiisanii waanuma garaa kanatti jabaatan san salaama rabbi nu haa baasu aamiin آمين يا الله. kanaaf rasuula jaallachuun garaa ofii jaallachuu miti nyaata jaallachuu miti rasuula jaallachuun karaa inni deeme deemuudha salaata jabeessuudha akkuma rabbiin jedhee quraana isaa keessatti qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuuni jedhi ummataa yaa muhammadoo yoo kana jaalattan taatan karaa kiyya deemaa hije kanaaf rasuula jaallannaan karaa isaa deemuu qabna arra ummanni arra moolule jedhee dhaloota nabiyyii kabaju kun osoo gaafa ergamaa jiraate warra munaafiqa awwalaa ta'urraayi maaliif munaafiqoonni warra nyaata jala soo fiffiiguu qaama gagabbifate ummanni kun warra akkasiiti beeke kanaaf osoo gaafa sana jiraatanii rasuula irraa hin lolan munaafiqa ta'anii qabsoo irraa hafu malee warri akka Abubakrii fi Umarii ummanni gaggaariin sun warra garaan kabajneedha warra ofii beela'anii miskina nyaachisaniidha malee warra garaa kabajuu miti kanaaf rasuula jaallachuun waggaa waggaa moolida gochuu miti mee ilaala horii gaarii korma gaarii ofii qalatan rasuula nyaachisan waan bid'aa waan dur hin jirre kanaaf rasuula jaallachuu jechuun karaa isaa deemuudha karaa kamiin mee garaa kabajuunii fi rasuula kabajuun mee karaa kamiin walitti dhufame karaa kamiin walitti dhufa tokko waliin argatu jechuudha osoo rasuula jaallatanii salaata heddummeessan soommana waajibaa sunnaa heddummeessan juma'aalaa fi jammaa jabeessan kun isaan bira hin jirtu dibbee dahuu moolida baafne jedhanii waggaa waggaadhaan lafa dhidhiitu kana jiruun isaanii bee kana isinuu qalbii keessaniin tilmaamaa qalbii keessa gara galfadhaatii rasuula jaallachuun mee katakkaa garaa kabajuudha moo dhaamsa isaanii nu dabre kanaafuu daawwattoota keenya rabbi nurraa qeebalu آمين يا الله. salaata rabbi nutti haa urgeessu آمين يا الله. bid'aarra rabbi nu haa fageessu آمين يا الله. اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته